ewa shita kamu kamu la gadin debisin namni tokko maraatu malee namni nagaan akkamitti qamisiisa laayivii irratti akkas ofirraa fuudhee agarsiisa qoyyaa. Ijoolleen araarsaa wallaan mubeen aaree jira. Reedii soddaa jedhamu na jalaa kaasuu didee jennaan asli na jalaa kaasee eessattan jedhe. Jaddiin kun kaakaleessa Mubaarik Musammaa aslii wajjin hamattee turte asirratti immoo Mubaarik hedduu tokko aaree jira. Raachee Tasfaayee si ajjeefne jechuudhaan itti kakataa jiru isarrattis raachuun deebii kennee jira. Ay gurbaa akkuma janaa jantetti obsika akkam gootare way miidiyaan nama soba gaafa jedhan fiiltariin bada gaafa jedhan dhugaanse. Mucaa bicuu kana irra baatee os jalatti du'e hoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu jiruun jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Har'a guyyaa torbaffaa keenya jechuudha. Anyway har'a viidiyoo kabraatiin isinii deebi'ee jira. Kana qofaa miti baay'ee surprise isinii qaba jechaadha. Gaafii yeroo hedduudhaaf na gaafataa turtan chaanaalii kana irrattis galtanii koomentiidhaanis gaafii yeroo hedduudhaaf na gaafataa turtan chaanaalii sana irratti maaliif baddi jechuudhaan namoonni hedduun na gaafataa turtanii guyyaa har'aa viidiyoo Oro vlogii irratti viidiyoo isiniif gadhiiseetan jira. Surpriseidha asirratti ibsuun hin barbaachisu. Seenaati ilaalaa hundi keessan Oro vlogii irratti jechaadha. Viidiyoo kana ilaalaa isiniin jechuun barbaada gadhiiseetan jira. Gaafii namoota hedduu ture jechaadha. Kanaaf egaa warri na iyyafataa turtan warri kanaan dura eessatti baddi waan arginaan jedhaa turtan achirratti maal taatanii nagaa miti warri jedhaa turtan achirra seenaati ilaalaa waan tokko achirratti dubbadheera. Anyway guyyaa siichi immoo kana caalaa achirratti isiniif hin deebi'a jedhee tayyaadha. Jaalala keessan fiqirii Oromoo dhaqaa jecharratti na agarsiisa. Viidiyoo sana dhaqaa ilaalaa garuu kana xumuraa kaadira. Har'a kana irratti dura waliin bohaarree kaana malee addaan kuttanii deemtanii booddee walloon lalaasinii galee. Warreen gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kana ta'an isiniin jedha. Anyway viidiyoo kana hundi keessanuu akkuma beekamu like gochuun dagatina. Har'a guyyaa torbaffaa keenya gara viidiyoo. Ay gurbaa akkuma janaa jantetti obsika akkam gootare way miidiyaan nama soba gaafa jedhan fiiltariin bada gaafa jedhan dhugaan seetanii mire gurbicha laalka miidiyaa wal janaa jananiin amansiifatte bineettiin 40 tanaa hin fidatte siigalaami mucaan bakkuma seenu dhabela waraabessuma dachiin itti bariite ta'ee miirifate waraabessi dachii yoo itti bariite bar ni rifata amma bakkuma kanatti qabdee xuutti ilaal mucaa waan akkanaa hin beeku hin sukkuma maaree edanan sukkuma maa biyyee isaati dhukkeetti kaafte kaayedana ala kanatti akkana gootu manatti kana lama isa gooti ol darbite akka kowaasii lukaatitti inshallah. Mucachi gaawwanaa kun asirratti isii kami hawwanaa isii kana moosiisa nama jedhee harkaa badeera isinii galee yaa filtariidha miti egaa garuu addii kana rabsiinu soba addii kana jechuun hin furdatte ruuzii arbaat furdise malee koo addii kana mucaan hawwanaa xobbeedha mucaa firee tokko hawwanaa. Ata umaalifu warri immoo warri online atu waliin beeki wal janajjantan guyyaa tokko gudi baay'ee ijoolleen biyya arabaan beektan malee ijoollee isa biyyi tas teessee sin fa'i janajjanti areeda ofitti keessi waan garaa goote nama guddaa fakkaatte jechuudha isinii galeen shawwadaminaa jechuudha maafi. Egaa akkuma asirratti sagalee kana dhageessan raacheedhaan si ajjeesiifna waan garaa jedhanii waa'idhuma Oromoo irratti ambaayisoo raachee naman jaalladhu keessaa miidiyaa kana irratti ijoollee achifachi sosochootu keessaa eenyuun jaallattu otoo jedhame Raachee Tasfaayeeti. Poolitikaa keessan galuu gandummaa keessan galuu nama jaalala ta'edha Raacheen wallaahi amantii keessan galuu ani baay'ee raachuu otoo hin dinqisiifatiin bilan darbu kanaaf. Kana irratti arganiiti malee Raacheen nama tuqeef si ajjeesiifna waan argin jedhanu jechaadha. Mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Uummata kiyya dhugaan jirtu tanuma. Raacheen ajjeefamuu qaba ajjeefamuu qaba. Sababni inni ajjeefamuu qabuuf maaliin takkaan isin hima. Warroonni diinaatu itti ka'anii itti duulaa jirani ati jara waliin itti duulummaas fi barbaachise. Atiin kun Oromoodhaayyuu atiin kun bitamaadha warroonni jettan hedduudha. Bitamaa ta'uu kiyyallee ragaa waliin isin hima. Sababa Raacheen ammoo ajjeefamuu qabuuf anatu isin hima dhageeffadha. Jalqaba irratti mee waan ajaa'ibaa isin hima. Dhimma isaa itti deebina.
weerara lafaa wallo irratti godhame keessatti duguuggaa ilmaan warqituudhaa lafarraa fixuudhaaf yaalii godhame keessatti akka hangafaatitti akka hayyuutitti akka dursaatitti namoonni miidhaa san Oromoo walloo irraan gayaa turan warra diinaa osoo hin ta'in Oromoo keessaa baatee diinaan bitamtee Oromoo irratti bobbaateedha. Calii calanqoo irratti ilmaan Harargee sanyii isaanii lafarraa duguuguudhaaf nama Harargee jedhamu Islaama Harargee keessa jiru lafarraa fixuudhaaf warroonni adda durummaadhaan duula san keessatti hirmaatanii ilmaan Harargee sanyii hayyuu sanyuu gootataa lafarraa fixuudhaaf yaalii warri godhee fi warroonni hanga danda'ame lafarraa ilmaan Oromoo Harargeedhaa fixaa turan warra diinaa osoo hin ta'in Oromoodhaa Oromoo keessaa baate. Harma muraa fi harka muraa ilmaan sikkoo fi mandoo irratti geggeeffame ka guyyaa tokkotti namni 12,000 ajjeefame boollata akka keessatti awwaalame irratti hayya durummaadhaan hoggana ta'uudhaan warroonni diina masakanii fidanii ganda san keessatti ilmaan Oromoo irratti sikkoo fi mandoo lafarraa xuruurra jedhanii yaalii godhan san irratti hirmaannaa guddaa ka godhan warra diinaa osoo hin taane Oromoo keessaa baate. Isinii galee wanni an jechuu barbaade shawarratti buqqisa lafaatii fi amantii irratti godhame keessatti hayya durummaadhaan hoggana ta'uudhaan warroonni diina masakanii fidanii ilmaan shawaa lafarraa buqqisuu fi amantii isaanii duraan qaban irraa jijjiiruudhaatti ga'ee guddaa ka taphate Oromoo keessaa bahe. Isinii galaami wanni jechuu barbaade walumaa galatti diinni Oromoo takkaa itti siqatee harkaan tuqee ajjeesee cabsee hin beeku. Maaliin malee Oromoo doofaa, Oromoo gowwaa, Oromoo hattuu fi baalagee itti biteeti duubaan itti wanta jedha malee diinni Oromoo takkaa harkaan qabatee hin beeku. Hacaaluu Hundeessaa gaafa ajjeesuudhaaf kaayoo godhatan warroota akka Yoonii Maanyaa fa'aatu si ajjeefna guyyaa muraasa torbaan lama keessatti nutu si ajjeesa jettee warroonni akka Yoonii Maanyaa fa'a dubbattee gowwaan kenna ammoo jecha sanniitti fayyadamee jala deeme Hacaaluu Hundeessaan harkaa dhaba godhe jechaadha. Diinni Oromoo itti siqee tuquu hin danda'u. Wanni an jechuu barbaade walumaa galatti maalinni amma mucaan kun raacheen kun nama hin tuqu dhimma namaa keessa hin seenu siyaasa keessa hin seenu amantii keessa hin seenu kutaa fi gandaan hayyuu namaa hin tuqu. Wanni amma jarri isatti kaateef ufii ajjeesuufi hin beeki. Raachee namni tokko itti siiqee qubaan tuquu hin danda'u. Wanni kana gootuuf haasaa akkanaa wanni miidiirra fidaniif maaliif beekta? Isaan ajandaasii kaanii gowwaan kennammoo dhaqee dubbii tana fayyadameeti ilma Oromoo lafarraa dhabamsiisaa jechaadha. Maaliif dhabamsiisuun barbaachise? Raacheen rakkoo keessaa bahe, raacheen jireennatu fooyya'eef, raacheen akka lamaatitti bahee gammachuudhaan bahee akka fedhe bashannanee taphatee bakka fedhe oolee bakka fedhe akka fedhetti galuu eegale. Isinii galaami affeerraawwan gurguddaa garagaraa madarakiiwwan babbareeda irratti argamuu eegale. Isteejiiwwan adda addaa irratti mucaan mul'ata qabu kuni mul'achuu eegale. Mul'ata isaa kanatu warra diinaa gubeeti ajandaa ummata keenya gowwaadhaaf kennan. Ummanni keenya gowwaan kana qabateeti birrima 200,000 2,300 yoo itti kennan miskiina ijoollee Oromoo lafaa dhufaartu qaxalee tanniin nyaataa jechaadha. Kanaaf diinni Oromoo ajjeesee hin beeku. Fuulduratti illee hin ajjeesu. Ka ajjeesu eenyu gowwaa Oromoo bitamtuu garaadhaa fi qonqoo ofiitiif deemtu qofatu Oromoo ajjeesaa jechaadha. Kanaaf mucaa kana eeggadha. Raachii ani guyyoota muraasa dura Adaamaa keessatti hoteela Jarmaniititti si argee jira. Ijoollee 3 waliin uf eeggannoo hin gootu. Akkuma argite deemta. Bakka bishaan daakkaatitti si argee jira. Kanaaf obboleessa kiyya kabajaa fi jaalala sii qaba. Mul'ataa jirta atamma sadarkaa guddaa gayaa jirta. Bakka guddaa ga'uuf deemta ammoo gadheensi nyaatti uf eeggadhu. Akkuma argite baatee hin deemin. Yeroo baatuu fi bakka itti baatu laalladhu. Namoota waliin deemtuuf namoota wajjin nyaattee dhuudhu laalladhu. Si taazabaa ture. Hoteela Jarmanii keessatti bakka bishaan daakkaatitti Adaamaa keessatti guyyoota muraasa dura ija kiyyaan si argee si taazabaa ture jechaadha. Kanaaf uf eeggannoo godhaa. Ijoolleen teenya immoo ijoolleen Oromoo nama keessaniif eeggannoo godhaa. Duula diinni sirratti godhu jala deemtee dhugaa jette amma achi jalatti komantii mucaa kanaa jalatti waan argu unatuun nama gada laallebat magada wanni gaddalamuuf maaliin nama gahe. Raachee kee rabbi isaa eegu. Egaa akkuma argitan haasaa bareedaa deebii gahaa tokko kan ta'u raacheedhaafis kennee jira. Kana irratti immoo namoonni hedduu rifatanii raachee gaafatanii raacheedhaa bilbilaniinaan raacheen immoo kana irratti deebii kennee jira. Mee maal jedha dhaggeeffannee walitti deebina. ከሆነ ባለጌ ጋር አጀንዳ መሆን አልፈልግም። መልስ መመላለስ አጀንዳ መሆን አልፈልግም ከባለጌ ጋር። እውነቴን እኮ ነው። እውነቴን ነው። ከናፈን ኢሳ ዱጋ ረቢ
xiqqoo amma kanan sodaatinaa baay'ee namni baay'ee natti bilbilee nama baay'ee dhugaa rabbii namni baay'ee WhatsApp qootoon isinitti agarsiise nama baay'ee cinqamee omaa tokkoon cinqaminaa geetaa misakiree baay'ee ani bar duuriyyee ta'ee ilaalee argeeraan baay'ee faamilii koo duuri ijoollee daa'ima ta'e nani ani ትንሽ ልጅ ሆኜ የምታክል ልጅ ሆኜ ዱርዬ ta'ee argeera እግዚአብሔር ቅይር ያደረገው ሰው ነኝ እውነት በባህሪም ደረጃ ማለት ነው ከናፍ ኦማ tokko naan sodaatina እሺ haffan Egaa akkuma asirratti dhageessan Raacheenis akkas jedhee deebisee jira. Kormi keenya leencii Oromoo Raachee nama tokko hin ta'u abshirumaa hin sodaatinaa jechuun barbaada asirratti. Raacheenis akka inni of eeggatu dhaamsi tokkos darbaafii jira. Kana booda of eeggatas jedhee yaada. Maaliif gadheen guddina keenya hin jaallattu gadheen akka nu ol taanu barbaaddu Oromoodhumaaf Oromoo walitti buustee wal ficciisuu barbaadde jechaadha. Kanaaf isinis Oromoon keenya walitti hin haafinaa gannummaadhaan waliin qoodinaa wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa tokkummaan jiraannaan baay'isoo tokkummaan jiraannaan waa'ee tokkummaa irratti guyyaa tokko bahanii dubbanna tokkummaan jiraannaan waliigalteen jiraannaan wanta riin jira jechaadha uummanni walii garlaan wanti hin taane hin jiru jechaadha. Mubaarik Musammaa mucattii kaleessa waa'ee isaa aslee wajjin teessee dubbatti meeme. Ijoolleen araarsaa wallaan mubee naaree jira. Reedii soddaa jedhamu na jalaa kaasuu didee jennaan asli na jalaa kaasee eessattan jedhe. Ilaa amma ija kootiin natti itti reediin dhaggeeffadhu. Kanan jenne walaa dhugaa dhaggeeffadhu. Reedii Aadam miin nan sodaadha son taane nan kabaja nan jaalladhaan. Isuma dhugumaa jechuudha. Asliin isin beekaa namni biraa isin beekaa reediin anaaf ana biratti reediin namaa mala qabu. Anaaf reediin dhokkaa meeqaan dura hiriyaa reediin waan an jibbuuf hin qabu innis waan an jibbuuf hin qabu inumaayyuu haganne boleettii koo fuudhee walirraa fagaanne silumatti meera immoo siluma dubbanneerra gaafa boleettii koo fuute anaaf si walirraa fagaannaa itti meera ittuma himeen gaafa na boleettii koo fuudhee walirraa fagaadde maleeyyuu nda'um anaaf reedii walitti hin baanu doo maleeyyuu walitti hin baasu ture hiriyaa kooti reediin ammas taanaan akka hiriyaa kootitti malee si galee reedii akkamitti dubbatte jedhan kun amma meseejii na qaqqabee reediidhaan dubbadheera san hin kijibee na of anaaf reedii obboleessa kooti reediidhaaf obboleessa isaati sini galee reedii Aadam waan keessaa isinitti muummato wallaahi banii Aadam akka reedii Aadam na kabaju hin qabu suma dhugumaa jechuudha reedii jechuun nama maallaqa naaf reedii maallaqa dur tun obboleettii koon fuudhe reedi hiriyaa akkanaati anaaf reedi reedi maallaqa barbaadaa jira reedi takkaa reedi irraan dhabu takkaa namni gaafadhus reediidha kayroo keessa namni irraan dhabnes reediidha reedi maallaqa rakkataa jira jennaan nama barrii irratti naa fidu birrii meeqa barbaadde jedhee barrii irratti naa fidu yoom dur waa'ee obboleettii kootti wal qabachiisina obboleettii kootiin duratti inumaayyuu obboleettii koo yeroo inni fuuchuudhaan itti dhufu reedi tokko si jaalladhu tokko na jaallattu obboleettii koo buute soddaanu gootee walirraa nu fageessita wallaahi immoo walirraa fagaanna jedheen itti beeyyuu isuma dhugumaa jechuudha an soba wayii waan keessaa naasaame waan irraa naasaame wanti jedhamu hin jiru ana biratti sini galee reedi jaalala anaaf si akkana walii qabnu caalee jaalala obboleettii kooti an keessa hin galu jedheen didee ofirraa keessa hin galle maali yaadaanis keessa hin galle waa'ee wal fuudhu jara yaadaanis keessa hin galle maaliinis keessa hin galle akka abbaan barbaade gadi ba'e mubaarak akkana godhe mubaarak jedhee miti yaadaanis nan dide hiriyaan hiriyaattan beekaan gaafa inni gara garaa godhe hin jibbu hin jaalladhu dantaa isaati walii kan dantaa jira wallaahi kilmaa tokko dubbadhu walajjeesan dantaa jira kilmaa tokko dubbadhu maaliif gaafa duraan keessaa beekan reedi sin jaalladha ati na jaallatta jedha warri baan guddummaa dhufe jaalala keessan jabeessan hin beeku jedhe hin beeku isa obboleettii walii fuudhan malee jaalalli hin jabaatu hin beeku reedii akkasuma nan jaalladha reedii jaalalli keenya akka hin banne karaa kootiin natti nufin waa'ee obboleettii kootii fuuchuu si caalteef immoo miti gara barbaadee fixadhu naan obboleessa obbolaa koo warra biyyaa irraan fixate malee ana irraan hin fixanne reedii ammas nan jaalladha nan kabaja namni bilbila narraa kaasu akka reedii hiriyoo ta'uu keessaa isuma dhuguma ofii isaatii waan itti jiru gatiin beekuuf reediitti numa hin dawwalle utuu
Mo wa wa ira kon injiran ne ready tinda wala yu ready asli jala lama tanda wala namun tan qaba jedu jal qaba jala non dire jala watu ati moda te akwana ke sansina setti ready ke sanan ke sansitime nan jet ke sanati me jedai ready asodda ko anjala no jala kasu ansaka ready ansodda jale mbe ko bales ready ko bales ko tan sodda sawana na wajin soddu manga bona ready na fu family sinde movie atille family movie de ifamana gura bakka sam yani jere yonte jere fille yani akkana yaade in artalle jere suntani ummani le no rabe sibiranga halle jere egaa akkuma asirratti dhageessan mubaarik mucattii kana taaree jira sababiin inni taaree immoo guyyaa kaleessa viidiyoo si finnee asirratti dhiyeessineennan aslii wajjin hamattee jirti isinillee fooloorsii argachuudha waan argi jetteeti mubaarik immoo suma dhugaa aaree jira kun akkuma argitan anyway mubaariktu garaa kennee garaa laafee fi ijoollee kana garaa laafuun garaa laafee fi of nyaachise jechaadha mubaarikuma deebise of nyaate jechuudha kana jenna waan jennu asirratti jechaadha. Irabani lubu. Ewa shida kamu kamu la gadin debisin ni sudatin kawai. La lefatu oromo ni sudatin ewa kaso dapat dokter. Dhugaara shamarritu yooma adabattee kofofee tana walitti qabattee teessuuta si jetti malee yoo gartee kun akkana goggodatte wallaahi wannummaan ardii tanarraa gashii fokkataan jirtu. Roosanii hoo nama dalane kofalchiifte yoo gartee lukatan akkanatti gootan wallaahi wanni teessantu nama dalanii nama wal didee taa'u ni kofalchiifte jechuudha. Egaa mucattii kana namuma qabee hidhee uummata kanarraa lafa kaa'u dhabame laayivii irratti akkas godhe jedhanii isin qamisii ofirraa fuutee agarsiifte jechaadha. Ani tiktookii umti kun iyyuu maaliif akka adabuu dideen beeku rabbeedha mucattii kana warri beektanu atuu hiitanii gaariidhan jedhaan akka kootti. Gaafa nagaa as mataasii as baastee dubbattu nama nagaa fakkaatti. Garuu asirratti viidiyoo qullaa qamisiirraa akkamitti namni maraatu malee rabbeedhaati qaama rabbi dhoksee yedduu sanatti uume akkas baqaqsee agarsiisa. Innaan illaa inni kun immaa nama dhiba wallaahi hedduu tokko nama dhiba nama rifachiisa. Anyway viidiyoon raaf qabadhe dhufe kana fakkaata isinitti tole isin baasee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa viidiyoon hamma isiniif jedhe Oro vlog irratti isiniif gadhiisera deemtanii ilaaluun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oro show bye.